Gaabbiidhaan of ajjeese. Gaazexeessaa Keevan Kaartar jedhama lammii Afrikaa kibbaa ture. Beela guddaa bara 1994 akka lakkoofsa Awurooppaa Sudaan kibbaa mudate irratti jila mootummoonni gamtoomanii gara sanatti tola ooltummaaf ergee waliin achitti imale. Guyyoota keessaa gaaf tokko suuraa armaan gadii kana kaasee beellitti jabaannaan mucaan mataa isaa baachuu dadhabee lafatti gombifamee jiru kun fi mucicha nyaachuuf gobocordu'a isaa eeggatu dhuguma dubbachuuf suuraa gara nama nyaatu ture. Mucichi dadhabeeraa deeggarsa nyaataa argachuudhaaf yoo baate umurii inni addunyaa kana irra qabu xumurameera. Gadjedhee hafuura dhumaa baafachuuf jechaa jira. Foon lafee isaa irraa dhumee lafee qofaa ta'eera. Umuriitti qofaa ta'uun hin malleefitti qofaa isaa bakkee irra jira. Rakkoo hamtuu sana irraa kan ka'e yeroo malee bobaa harmee isaa jalaa ba'eera. Walumaa galatti kana booda jireenyaaf abdii hin qabu. Suurri kunis yeroo muraasa keessatti dhimma guddaa addunyaa kan dubbachiisu ta'uu danda'e. Kaafamee ji'oota muraasa booda baruma 1993 akka lakkoofsa Awurooppaatti gaazexaa New York Timesitti gurguramee maxxanfame. Guutummaa addunyaa irratti namoota hedduu qaqqabe. Badhaasa guddaas injifate. Keevan Kaartar beekamtii fi ajaa'ibsiifannaa guddaa argate. Gaaf tokko ibsa gaazexaa inni gaazexessootaaf kenne irratti ture. Egaa gaazexaan tokko gaaffii inni hin eegin kan isa gaafate. Gaaffiin kun kallattii jireenya isaa guutummaatti jijjiirte. Gaaffii inni irraa hafuu hin dandeenye ture. Gaaffiin sunis mucattiinoo akkam taate oolchiteettaa kan jettu turte. Battalumatti naasuun isa weerare. Qaamni isaa dafqaan dhiqamee ija babaasee dubbachuuf jecha dhabee afaantu hidhame. Achuma ta'ee yaadaan ganda beelaan miidhamte kan Sudaan kibbaatti argamtu itti imale. Namichi gaaffii sana gaafate garuu biraa hin hafne. Yeroo lammaffaa gaaffittii itti darbate. Siinan jedhaam jedhe. Mucaa xiqqoo sana oolchitee moo suuraa ishee qofaa fiddee dhufte? Sana caalaa achi turuu hin dandeenye. Miira isaa to'achuu dadhabe. Saganticha addaan kutee ba'e. Guyyaa sanaa eegalee qofa galeessa ta'ee ija namaa baqatee of lole. Qaccee gaabbiin reebamee ittiin miidhame. Waa'ee mucaa xiqqoo inni du'aaf kennee dhufee sammuu isaa boqonnaa dhawwate. Badhaasa guddaa sana fudhatee ji'a 3 booda ganda baadiyyaa bareedduu keessa dhalate guddatee gara Paarkiimoor deeme. Dhalatee waggaa 33tti of ajjeese. Reeffi isaa argamee yakkamaa of taasisee murtii du'aa ofitti murteesse. Mucaa xiqqoo du'aaf kennee hordofe. Of ajjeesuu isaa guyyaa tokko dura firootaa fi hiriyoota isaaf yaadannoo xiqqoo barreessee ture. Akkana jedha. Waan an qabu irraa hir'isee hin kennineef of jiraachisuuf jechan hojii qofaa hojjedhe. Mucattiin du'a waliin utoo wal'aansa wal qabduu goboroci nyaatee ishee quufeera ta'a. Mucattiin irbaata gobocor taate. Ani immoo beela isheenan badhaafame. Kunis daandii du'aa mucattiin imalte akkan imalu gaabbiin na dirqisiise. Firoota koo nagaatti. Namni yeroo beela'u yeroo rakkatus callistanii hin ilaalinaa. Yoo argitan immoo yoo dhabdan illee waanuma qabdan irraa hir'isaa gargaaraa. Madaan sammuu daawaa ittiin fayyisan hin qabu. Madaa sammuu irraa of oolchaa. Seenaan kun seenaa dhugaadha. Waan guddaa tokko nu barsiisa. Umurii nuuf kennametti waan gaarii gochuu qabnu gochuutu nu irraa eegama. Namoota rakkatan gargaaruun carraa guddaa Waaqayyo nuuf kennedha. Ija keenya banannee eenyuun gargaaruu akka qabnu haa ilaallu. Yeroo tokko gargaarsi xiqqoon namootaaf taasisnu isaaniif hiika guddaa qaba. Hiikni jireenyaa ni dhugaa kan jiru ofittummaa keenya keessa miti. Namoota gargaarsi isaan barbaachisu gargaaruu keessadha. Yeroon keenya hin darba. Yeroo darbu keessatti madaa sammuu fayyuu hin dandeenye keessa akka hin seenne eeggachuu qabna. Boor akka hin gaabbinetti har'a hojii gaarii hojjedhu. Inni ati quufte sirraa hafee gattu sun tarii warra kan beela lubbuu isaanii baasurra dandamachiisa ta'aatii namoota cina kee jiran ilaali. Carraa argame hundaan yeroo qabnu hundumaatti bakka jirru hundumaatti waan qabnu hundumaan nama gargaarsa barbaadu hundaaf waan gaarii haa goonu. Haa gargaaru. Ergaan kun kan isinitti tole kanneen waa irraa baratan hundi keessaniyyuu hiriyoota keessaniif qoodaa. Gaarii gochuun gatii nama hin baasisu. Eebbifamtanitti Waaqayyoo isin haa eebbisu. Kan kana barreessee eebbisaa abbaa isaati. Waaqayyoo isa haa eebbisu. Biil Geetii fi hiyyeessa isa caalee argame.
Nama tokkotu gaaf tokko Biilgeetiin sooressi si caaluu jiraa jedhee gaafateen innis eeyyeen jiraa jedheen. Gaaf tokko anatu osoo hin sooramiin lafa gaazexaa gurguran deemeen gaazexaa ilaala ture. Namichi inni gaazexaa gurgurus bitadhu naan jedhee anis qarshii qabadhee hin jiru jedheen innis fudhadhu egaa erga qarshii hin qabaanne taanaan naan jedhe. Anis nan fudhadhe. Ji'a 3 boodas yeroo dhaqee gaazexaawwan dubbisuu namichuma gaafasii sanatu ammas bitadhu naan jedhe. Anis qarshii ittiin bitadhu waanan hin qabneef hin qabuun jedheen. Lakki ani hin fudhadhuun jedhe. Namichis rakkoo hin qabu bu'aa koo keessaan siif kennaatii fudhadhu naan jedhe. Na yaadattee ji'a 3 dura akkasumatti sirraa fudhadheen ture jennaan rakkoo hin qabuuti fudhuu naan jedhe. Waggaa 19 booda ergan sooressa ta'e booda namicha yaadadheen isa barbaacha ba'e. Ji'a tokko boodas isa argadheen isa dubbisee na yaadattee jedheen innis eeyyeen ati Biilgeet mitii naan jedhe. Gaaf tokko gaazexaa tolanaaf laatteetta inni yaadattaa jennaan eeyyeen al lama siif laadheen iyyuu naan jedhe. Tole egaa ani immoo amma baay'ee sooromeeraa amma waan ati barbaadde siif laachuu nan barbaadaa natti himadhu jedheen. Innis lakki galatoomii ani kanan siif laadhee isheen qabu xinnoo irraatii ati kan naaf laachuuf jirtu qabeenya sadarkaa tokkoffaa irra waan jirtuuf qabeenyawwan qabdu keessaa naaf laachuuf feeteetii jedheen. Egaan kanarraa kan barannu kennuun isa qaban irraati malee gaafa namarraa hafuu kennuu miti. Hiikaan kennuu inni sirriinis waanuma qaban keessaatii namaaf hiruu jechuudha. Garuummoo ofirraa hafaa qabaatanii namaaf kennuudhaaf hiika sirrii hin qabaatu. Waanuma qabnu keessaa namootatti jaalala haa agarsiisnu. Irraa hamma qabaannutti eeguun bu'aa hin qabu isiniin jenna. Maal hojjettaa maal barbaachaa iddoo kana dhuftee maal rakkattee maaliif teessaa galaana bukkee Dhukkubaan qabameen baraneera iddoo kana dhufuun koo tureera fiidhaan qabu kan na gargaaru dandeessaa gooftaa namaaru. Dhukkubaan qabamtee baraneera iddoo kana dhufuu kee argeera fayyadamii seera kee fudhamma fayyitetta. Maal hojjettaa maal barbaachaa iddoo kana dhuftee maal rakkattee maaliif teessaa galaana bukkee Dhukkubaan qabameen baraneera iddoo kana dhufuun koo tureera fiidhaan qabu kan na gargaaru dandeessaa gooftaa namaaru. Dhukkubaan qabamtee baraneera iddoo kana dhufuu kee argeera fayyadamii seera kee fudhamma fayyitetta. Kumni koosarraa tureera anis fayyinaa bakkii guutanneera bara dheeraa rakkachaan ture gooftaa Yesuus kunoo na fure. Maal hojjettaa maal barbaachaa iddoo kana dhuftee maal rakkattee maaliif teessaa galaana bukkee Dhukkubaan qabameen baraneera iddoo kana dhufuun koo tureera fiidhaan qabu kan na gargaaru dandeessaa gooftaa namaaru. Dhukkubaan qabamtee baraneera iddoo kana dhufuu kee argeera fayyadamii seera kee fudhamma fayyitetta.
ergamoonni waaqaa dhufanii galaanicha yemmuu raasanii ana dura keessa kan bu'anii fayyanii baa'uun baay'atanii kanaafuu ufira tokko dhabee gooftaa Yesuus dhufee ol maqabee maal hojjetta